Itti deebiin burumne irra tursiisin. Irra tursiisin ati. Tartiibaan haasofnaa qoy. Koppiliinki godha uummata akka nun adamu. Hundi keessa koppiliinki ammeessaa jala kana. Warri jala kana jirtan warri laaluu beekan koppiliinki ammeessaa. Harka dhayaa maashaallah jedha. Ammeessaa koppiliinki. Harka dhayaa maashaallah jedha. Muhammad meeqoy Muhammad ila gurbaa maambe arti kayira kun. Koppiliinki rabarrabaa wammiti keessan. Maadho ifatamitti haalaallu koppiliin godhaa isin. Abboo jaluun nama biraa nu galchi maammeen kun mul'isuu hin beeku. Abboo maammeen mul'isuu yaake waa takka hin beeku. Koppiliinki ammeessaa warri jala kana jirtan. Yoo koppiliinki nammaatii wata kana garu meetire. Akkuma warri na rakaa ilmaan akkoo koppiliinki. Abboo koppiliinki godha warri marra lama na rakaa ina darbe. Yaaki koppiliinki godha na darbe. Koppiliinki godha. Na darbe koppiliinki godha asin deebisin. Asin deebisin koppiliinki. Adaba sin jedhe baran. Na darbe koppiliinki godha. Adaba. Warabba kana si adaba. Antaban. Mucaa darbaa godhu. Ani walumaa galatti jechuudha. Ana manallee na darbaa jira koppiliinki godha nama biraa. Jira ijoolleen jawala lamaa baay'ee jira. Koppiliinki ammeessaa si nama koppiliinki namni dhibba torba kan koppiliinki ammeessaa. Yalla. Akkasin godina. Muhammad dhageeffadhu. Muhammad osoo koppiliinki ammeessaa Muhammad Abdullaallee booloo godha. Namni jawala lama harka qabdu FB meeshaan isin akka jiru lakkoofsa 8 bara isin ol galcha. Koppiliinki ammeessaa. Warabba kaaba ummanni hama. Ummanni maal jedhama beektaa oolaa bira gahu. Kukkuto, albaasoo, dachaaso, raroon, faaqo, gandafeeru. Diko nama fagaatee itti deebi'u. Warabba kaaba gingilcho warwaachison. Warabba kaaba nama kenna jechuudha. Ilang dhageeffadhu waamme. Meeshaan qaqqee osoo meeshaa yartuu taate waliin gidu rakaa. Meeshaan gabbaa meeshaa wayyaa yaraayo yoo qaamni yaraa ta'e. Waan gaarii meeshaa ijoollee yartuu warra hooloo ta'e. Billahi dhageeffadhu rabbii kitaamichu seenaa dhalee wallahi takkatti na bira gee. Argite maarree ati ba'aan hin beekan. Biyyi raamichoon wallahi seenaa dhalee rabbii kitaamichi gad. Kee billahi baadiyoo billahi na jajjabeessu na jajjabeessu. Akka afarsoo atillee seenaa dhalee googii bira seente qooyi. Wallahi billahi amichoo seenaa dhalee haa dhara. Abboo nu as baasi mee baaliyyoo meeti mee as baasi. Tiiktookii wayii na qaxxaare. Wata kan katta una mana marran bisi god. Koppiliinki ammeessaa jala kana horii jirtan. Wallahi billahi na qaxxaa. Wanta kan koppiliinki addan kutina horii jala kana jirtan. ورب الكابانا مدي مدي لبي لبي كود جديد تكاسين باسيني والله العظيم نمني دي بتربا كيو فولو نقول تيجو ميشا جوبنا لا شافي سني مولي جالك نولا كيلا كينو siapa karena karga te jannata sene eka wallahi billahi ala nabi lagi waran ni naramba ana majati ala kabani ana majati ala kabani ana majati ala kabani himbasu ko abadan waran nimbasu waran ni narra me jaro ga kam naka speak in the dark bahan allah wasi warabal kam zari tu hamtu wallahi amme shaba ucala muhammadinan wa muhammad abdallah adan nakaisiniti muan Ragai, Arabi na ume kakak yang mesha ulbai cala wani Muhammad adan nak di rumah saya kan natuli. An di rumah kayu abang kan situ lah. Wala sodda, wala soddati, wala syarmuta, wala syarmutitti. Takati, omat ade ufi dalaga tiyan jirat. Kilma takati ngon. Kilma. Hala kesan sultani. Dapat. Masyaallah aja dari Muhammad Arsi akan. Muhammad Arsi tiada bisu. Muhammad Nabi kuma agau koi. Nama kuma takka agau koi ti dia bifta. Nama kuma takka agau ti nama ribator bara jira kuma takka guta share goda. Enu darbi Muhammad Abdullah hole iya ada. Dia bisa Muhammad Abdullah. Nama kuma takka ga. Koi. Nama dar Muhammad Indebis. Nama dar bulali anatu. Enu nadarbe. Ati modetara gutu mana keni noya. Ati modetara gutu mana keni. Si kenne rahina karre koi. Na keni modetara gutu. Gutu na keni noya gutu na keni. Abbo modetara gutu si kenne ra modetara indala guna mana si kenne jira nama. Warabbal kaaba gutu mi. Ma me ka jole ngo ina tartiba na sumna wonni badde kara badde. Wonni gabbai kara gabbai. Me nama kopilingi me kara jira singitu kuma lama gae mucawan witta debiso. Muhammad Arsi. Kuma lama galcha nama kuma tokko goda nama kuma tokko gotu male sin basin habibi. Nama kuma tokko god. Nama kuma tokko share goda. Yalla kopilingi hamesa. Dafa.
Ka'eenyu asii eenyuun darbe waaressa. Rahmatan qabu ummati jedhana rabbiidha. Kooppilingi hammeessa. Hayya kooppilingi meeqarra jira? Wallahi billahi. Narratti hin bilbilaa waan Akkana qabi mee xiqqoo qoy. Mee takkatti akkana qabi. Nuti bar wayitti mool Takkatti akkana qabi mee maamme. Maamme giddaan akkana qabi jedhe bicha akkana qabi. Lamantaane kakadhan asirratti hin Maamme arsii meetii akkana qabi xiqqoo mee. Nu bar gaafa miidiyaa ol baane bar. Wow. Mee maamme arsii akkana qabi. Lafatti akkanaan miti bar. Akkanaan asirra dhufne bar. Aboo gumbuja wata kan beeku. Deebi keessan ergi horii erga yookiin ish. Alabbo. Jawaalli na daba. Jawaalli na daba ina tursiisi ko. Irra tursiisi ko. Kan ergi na zungo deba. Hinagar. Bannaate Ergi keessan ergi na zungo deba. Go. Ergi keessa kaseen. Ergi. Akkasi. Kooppilingi kuma lama galu koy. Daqiiqa Maya takka ziikini kooppilingi fula. kuma lama galu asitti. Kooppilingi kuma lama Maya ziikini Mee jedha. kana jira. Subhanallah. Warri koomantii jala kana maammee kingi jedha maammee kingi. Mee Subhanallah. akkana deebisi mee xiqqoo. Takka tasmeeroo ta'e jalatti. Mashallah jedhi my love. Subhanallah jetti takka Maamni jala tasmeedhaa. kanatti. Jirma agartee beeyataa jirta yoona. Maashaallah na kulliin keessan. Ati maammee asii gajatti kun ergisiin hin jenne keessa kaseeni. Mee akkana qabi. Keef shoodde. Illee imo na erga ammuma takka wanni bade. Mee imoon hay jedhaa isin. Keessaan hay naan jedhaa imoo keessanii. Dafa mee. Maamma barama mucattii silaa hin fida jawaala laman qabu rakkoon isaa bara. Jawaala lama akkamitti hin qabne jawaala hin qaba kana keessaa wannoon qabu malee. Ulaagaan guuttanne. Ati maalitti ergine keessa kaseenti. Mee maa diqqoo akkana baatirii sannu ibsi mee Maammadi Arsii. Mashallah Waan keetti nu deebise akkatti Maammadi Arsii. Mu'ee kana bilooka jalaa si godha. Rabbi Wallahi hin bilooka beeka jalaa si jala na godha. dhagaye. Mu'ee sirkaa qabu hin jettu bilooka si godhan haa teessanii. Akkuma Arsii lixaatitti akkuma Arsii bayaatiif Arsii lixaatitti iyyuu Si hay siin jedha qoy. Rabbi hin beeka gurra nurra qabe mucaan. Bas dhiisi abu. Dhiis mul'ataan jiru dhiis kalas. Keessa walii ergaa laalaa kun meeshaan akka Arsiititti meeshaa hamaadha. Quundhaa shamarran ta'e narraa Muhammad Abdallah. Mashallah jedhamu wanni ani raamu. Harka sirraa Warra kaasee, bakka isin boonsine. Wallahi. Dafar na cisma caata min sun dhugaadha. Wallahi billahi kabbaa feericha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inti libataan ta'e. Fadee maqaa nutti gootee jedhaan. Kanaan akkana Amma waan goonu akka goototaatiif profaayila si kaa'anna Maammad Abdallaa akka goototaatiif. bara boleessoo mataa jibichaa kana yookaan muka jibichaa kana. A'udhu billahi. Maal taate? Wallahi billahi. Hallaqe. Umriin amaana haadhatii. Haadhatii umriin amaana. Oi koi. Onna baas horiyaa. Oroo bakka gammaddan meeshaa Maammad Abdallaa jechuun hamaadha. Naaquunaa akkuma kutaa 11 ittiin boona waaqasama billaa ummanni adii yoo erge irraa dee'ata. Mina onna baas onna guddis. Maammishaa jechuun conference. Waan gaarii daladdalee jakii. Faayituu cirtuu jechuun Maammad Abdallaati warra balkaa. Mee maammee as qabe ani Balkaa baadhalaan na jaage. Anamma jaartii halaalaa qabaan. Waan jechuun jaartii halaalaa qabaan. Narraa ba'uu hin dandeettu akkam goota. Maali beeyta? Maa bidaati? Kun keessaa erguun beeku barkii. Warra balkaa salphaa barba. Warra balkaa isinii garaami. Goota addunyaa jechuun kan dhalaa gadhaabe jechuun. Kan kanaan dubartii bulchee jechuun. Abboo Maammad Oroo kana nurraa buusaa kabiraa galchaa jadiid. Isin dachii qotuu malee isinii garaami. Warra balkaa isin boonsi. Nama jawaala nama qabu nama biraa nu galchime zaluun nama biraa. Waan nama mul'isuu beeku mucaa. Gummaa dhoofata jedhaa bara abboo maammee kan jedhu gummaa Amma dhoofata. osoo nama goggogaa ta'e osoo nama buqqa'aa ta'e meeshaan isaa mucaa yoo ta'e Jala jirta deebi keessaa ergi. Qoy bee abboo wajji naa kaasin abboo wanni baate kan. Waaqa kiin Alaa argitan beebee. argitee caabi
Dhaggeeffadhaa munuun wallaahi Abboo billahi seenaa asbaas. dalagee googilii Dhaggeeffadhu. keessa gale. Amma Wallaahi seenaa dalagee obboleessa farsoo. Takkattiin na bira gayyan. Takkattiin. Ilaa hamicha olaa ilaa waan isin gootu. Qooqoo asin agarsiisa. Innaa taachoo na fooloo maan hangoone. Sila manni kee Kintaloo biraa noo beekee bidan jirtu. namni 700 kun fooloo maan hangoone. Fooloo na godhaaran isin. Anoona dhibee bar. Wallaahi billaa yoo isin fooloo na gootan as baasa muluu isaa laaltan. Haa gubatu Oyi. TikTok miti hiiqqaatan. Mee fooloo godhaa namni 750 والله العظيم وقسما بالله أسباس والله العظيم نمني دي بطربا كون فولو نقول أسباس ما وني بر جوجل كده godhaa fooloo namni as jala jirta warabbal kaaba. Haa ingubatuu tiktookii nu godhaa fooloo. Asaa baasu. ددفا Aboo ummatuma gizee akkana hasaduutti si aarsaa bar. Aboo baaliyyoon jawala la markaa qaba haala tuula Sinoo siidaa bar. jira hundi keessan godhaa warri jala kana jirtan. Namni 750 kun. Warabbal kaaba. Keessattuu si koomandoo jedha. Godhaa jala lachuu fooloo. Hojjedha كم yalla. محمد إن فولو قوتي بيكا أنا فولو قوتي ربي كي يسن سيكا داي باس وني قوك فيسبوك ني كمرتيسا أبو ربي Siraan كامل galchuu كم سير barbaaddi كامل bargaade. Meeshaan kee mataa ol bahe akkasuma. Hin dhageen. Incoming voice call from أكم سير كامل ربي يدي بدي أكم ير كامل كم وطن ونياتي وي أحمد شوكي يا إبدي أنا هنيات تسري إبدي والله وبالله أي باس أنا رجع فدا مرت كيس أم فولو نقوتا ده أمر ربي ما تادي ما أمر ربي كذي أبو قوتا إجا بربدا أنتيم بريدة ميشان Keef billahi baaliyo keef. Keef. إلى كذا لكذا Keef baaliyo. ما كان بني كم ganti ميشان والله يا أمي كم يا جرا كم أرزي ما كانوا نيان Baru pasar inten. Ande man. Warabbal kaaba. Follow jedha. مرتي كي بولو نقول والله سير كيسا كبر باد ملو Follow كيسا jedha. كيسا Sirriitti نربي follow. Follow haa hojjetanii koo jiru. Hin mul'isi. كونكا ada ميجان Dafa follow amma laal. ميجان Dafa follow 500 mugaa. Baaliyo dhaab. Follow lagi jedha pada yalla. tinti man meja Muhammad ijan argu miti abur meja sana kita meja wo itu njuru sinin ki juba Warabbal hin jira. la ilaha cikali bakada rabbu Obboleessoo maamma Cikaalii barbaadaa maqaa. saadee kadhataa ture ati nama rammasan bali ona ergi me wallahi ona fa sare yedi Mee takka takka barreeffadhu eenyu rasaasa yala jirta. Mee rasaasa takka mee waa darbii Rabbiin rasaasa. uume akka kadhe Maamad Abdallaa ol naa baasaadhee booyaa ture qara. ay erga yedi lalla dushi dad Haa jira. La hawla wala. Rasaasa lakkisime. Mee rasaasa takka takka barreeffadhu. Rasaasa takka takka barreeffadhu mee. Rasaasa. Yaa akii rasaasa mee ante rasaasa ol harkisa jala agartaan. Basi adaba kalaas baga buufte si adabadhis. Wallahi rasaasa argaan jiru. Rasaasa argitaa mee rasaasa. Isuma darbe tiktookii darbe rabbal qaab. Adabe. Koppiliinki godha tiktookiin baaliyyoolee darbe. Amma warri beeshaan Adame. bira gahe lakkoofsa 7 barreeffadha baaliyyoo darbee jira. Foolii Koppiliinki sinammoo ammeessuudha booloo jedha, baaliyyoo darbee. Mucaan gurraan nu galchee. Hafarsotti illee sheer godha. Hammeessaa koppiliinki. Hafarsa nu haa Mee qabsiisan. lakkoofsa 9 barreeffadha namni bira Hafarsa jiru ishee kabira. Lakkoofsa 9. Abarsoollee nuufi abarsoollee sheer godha itti gaafatama abbaan Wal himaa. rasaasa Sheer yoo godha. jala jiraatte si argaan jiruan. Rasaasa yoo jala jiraatte si argaan jiruan. Rasaasa yoo jala jiraatte si argaan jiru. Ayyee Aboo warra waa keessa lakkoofsa waa 9 darbi waa barreeffadha darbi. jawaala biraatiin harkaa qabu jira. Ol galchinaa. Mee rasaasa waa darbi. Hafarsoo fida Abooti hafarsoollee rasaasa ishee itti bitamee godha. Hafarsoon mala kan akka nu haa kaayu akka tii jala dabra dhimma kan. Nu haa kolfisiisu. Inni dhabe rasaasaa singituun dhabe nama tokkoon dhabe boleessu. Jawaalli kiyyaan lagee jira si jamma. Takka argaan jiruan illee. Hafarsoon bilbila. Hafarsoon nuu bilbila hafarsoo fidaamee dura hafarsoon haa dhufu. Eeyu argadhe qoy rasaasa argadhe. Akkasi qaawaa ta'uu waa darbi. Koopiliinki godha cita. Koopiliinki godha waan ringi dura kaayi. Si adda basillee suuta agarsiisi namichi okkosee kun. Kattiin dura kaa'aa jira. Yaaki koopiliinki godha. Warri gidee takka haala tullutti asin baasin koopiliinki naa godhamu. Koopiliinki godha. Eh. Tiktookiin na darbara koopiliinki godha.
Gide takka xolo qas goonaan yoo suna darbate. Koppilingi share godha. Ara koppilingi godha isin haa godhu. Koppilingi godha hundi keessa. Warabbal kaaba nuti akkana isin booltina. Nuti akkana isin boolsina jechuudha. Abarsoolleen hin dhufaa koppilira. Koppilingi. Rasaasa. Koppilingi godha akka jirtanii. Amma shamarran akkana qabsaa yaa sargii nu godha torbaanii kana hundaatu. Maal jetta? 15 dhufu kiyyallee sargii nu godha shamarran. Ibtaani kun. Sinagarre wallahi sinagarre zama jira lubu wanu sinagarre abboo nama tokko naa galchuu dide kono singi tollee galchuu dide asbay rasaasa aybay magana zalul singitu bakka kana jirti jaraan argon nama tokko argoodha wanni ta'emo meesha utaale himbaye meeshaan ka jirma gaw kun etla sukkar wajita alhamdulillah jana jirta majar akan la qoftin u deebi ciao nama bira wacha bicha male tirna nu godaan jirte mala kana wachani sin saat akka roba wali kenaan jirte mamme video banat coupling share god normal coupling ya mesa coupling ya mesa ati na guddi jati ya ni sinar kajiru jawala nama qabdal la ko sagal barre fadda aywa nabira jira meesha wari jetta la ko sagal jawala la moral ka qaf hamesa coupling Muhammad follow godaachi bot coupling share god yalla na mudhisuun beeku as baasuun beeku bar meeshaa dhaqxee agana mataa jibicha loonii gaala wala nam tokko lisesbin tayyib hama bar meeshaa namar war bakka baaliyyoo illee dhattee meeshaa argee gammadeera bar me baaliyyoo seesis banna meeshaa mataa jibicha loonii baaliyyoo seesis baaliyyoo ko anoo seesis o seesis baaliyyoo agarre meeshaa agarre ko oy ko la argee jira ko la argee baaliyyoo ol gal ol argee ko